Akkam jirtu hordoftoota Milkii Miidiyaa, an Dr. Naa'oliidha. Nagaa fayyaaf jaalalli bakka jirtanitti isin wajjin haa ta'u isiniin jenna. Har'a mata dureen qabadhee dhiyaadhe maaloodha? Waa'ee carraa iskoolaarshiippii argachuudhaaf yookiin immoo salphaatti barbaaddannee appilaayi gochuudhaaf undergraduatees haa ta'uu, postgraduatees haa ta'uu carraa iskoolaarshiippii karaa weebsaayitii kamiitiin salphaatti argannee appilaayi goonee yaaluu dandeenya isa jedhu isinitti himuudhaaf jechuudha. An Dr. Naa'oliidha. Kun Milkii Miidiyaadha. Warri YouTube keenyaaf haaraa taatanii subscribe nu gochuun dagatinaa. Warri kaanis immoo viidiyoo keenya kana like godhaa, comment godhaa isiniin jennagaa. Nu wajjin waan jirtaniif baay'ee gammannaa. Nu wajjin tura viidiyoo kana hamma dhumaatti akka ilaaltan isin afeerra jechuudha. Hunda isaa hubachuudhaaf jechuudha. Tokko tokkoon isinitti hima. Egaa jalqaba irratti namni tokko gaafa iskoolaarshiippii yaaluuf jedhu wanta inni qopheeffachuu qabu gaanuma jira. Garuu wantoonni gaggaafatamanii akka iskoolaarshiippii sanaatti adda addaadha jechuudha. Milkii Miidiyaa imala milkaa'inaatiif. Subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Yeroo subscribe gootan immoo mallattoo dawulii tuquudhaan notifiikeeshinii ol gochuun dagatinaa. Akka iskoolaarshiippii gosa iskoolaarshiippii sanaatti adda addaadha jechuudha. Fakkeenyaaf dookimentoonni ittiin eebbifamanii dookimentii garaagaraa, rikomendeeshinoota garaagaraa, tokko tokko immoo qormaatonni Ingiliffaa afaan Ingilizii, Ingilishii abilitii keenya kan murteessan kanneen akka IELTS yookiin immoo TOEFL yookiin immoo online Duolingo kan jedhamu illee jira. Kan gaafatan jiru jechuudha. Kun kiraateriyaa iskoolaarshiippii gosa sanaa irratti hundaa'e jechuudha. Iskoolaarshiippiin suni kiraateriyaa mataa isaatii qaba jechuudha. Isaan ilaalla. Garuu jalqaba iskoolaarshiippii dhumti akka nu dhufee appilaayi goonuu fi weebsaayitoota kamtuti iskoolaarshiippii nuufidha. Imeelii keenya irratti akkaataa akkamittiin yeroo hundumaa akka nu dhufu iskoolaarshiippiin gochuu dandeenya jedhuuni wanta hin beeku isinitti agarsiisa jechuudha. Hamma dhumaatti nu wajjin turaa galatoomaatiin jennagaa. Fakkeenyaaf yeroo hundumaa iskoolaarshiippii Google irra barbaaduun nama nuffisiisa. Baay'ee bal'aadha waan ta'eef iddoon argatanis nama rakkisuu danda'a jechuudha. Iddoon itti argannus nama rakkisuu danda'a. Kanaafiyyuu amma kanan isinitti agarsiisuu barbaadu imeelii keenyarra akka inni itti guyyaa guyyaatti nu dhufee kan filanne keessaati kiraateriyaan isaa maal akka ta'e ilaallee akkaataa itti appilaayi gochuu dandeenyu isa kamiidha weebsaayitoonni bebbeekamoon kan nu fayyadanii isa jedhuun isinitti amma beeku isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa weebsaayitii inni jalqabaa inni tokkoffaani kan isinitti barbaadu weebsaayitii kanadha. Opportunities Corners kunoo isinitti agarsiisaa jiru kan jechuudha. opportunitiescorners.info isa jedhu kan jechuudha. opportunitiescorners.info ni weebsaayitii baay'ee bareedaadha jechuudha. Iskoolaarshiipota garaagaraa kan addunyaa kanarraatti walitti qabee keessumaa developing country warra akka Itoophiyaa biyya keenya kanaaf kan fiduudha jechuudha. Akkam goona opportunitiescorners.info kana mee ati gadi yoo ilaaluu barbaanne kunoo home jedha, scholarships jedha, internships atiitii barbaanne filachuu dandeenya yoo as jala dhufne ta'e jechuudha. Scholarships, internships, conferences, exchange programs. Exchange programmii kan barbaanne filannee fakkeenyaaf scholarships TOM bu'ee scholarship naa tarreessa jechuudha. Yoo barbaade immoo internships TOM bu'ee internship amma ba'anii jiran natti agarsiisa jechuudha. Yoo barbaade immoo conferences akka kanattiin filachuu danda'a jechuudha. Garuu kana hundumaarra yeroo hundumaa kana gochuun nama nuffisiisa jechuudha. So akkuma imeelii keenya mataa keenya irratti ofiisaan nu ergu subscribe goone gochuu dandeenya jechuudha. Maal goona kunoo addana dhufneetu get exclusive latest opportunities that I only share with email subscribers jedha. Join other subscribers jedha. Subscribe to blog via email. Kunoo asitti email keenya barreessina jechuudha. Anuma fakkeenyaaf email koo Naa'ol jedhee itti fufee email koo barreessanii subscribe jedha jechuudha. Gaafa sana kaasee every day weebsaayitiin kun jechuudha opportunitiescorners.info iskoolaarshiippotaaf konferensiisota ba'an hundumaa every day guyyaatti nu ergaa kan barbaanne keessaa filannee kiraateriyaa isaa ilaallee dhannee appilaayi gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya isaatti itti agarsiisa. Fakkeenyaaf yeroo inni imeelii irra dhufu akkaataatti dhannee ilaallu yeroo ta'an weebsaayitii kan biraatiin itti agarsiisan deebi'ee itti agarsiisa jechuudha. Weebsaayitii inni lammaffaani afterschoolafrica.com jedhama. Kun keessumaa
Afrikaadhaaf kan specifically biyyoota Afrikaatiif scholarshipota kennamanii kan yeroo baay'ee fiduudha jechuudha. afterschoolafrica.com kunoo san websaayitii kana jechuudha. afterschoolafrica.com keessumaati Afrikaa irratti xiyyeeffatee scholarshiponni tokko tokko amma biyya daangeessuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa qofa kan jedhan yeroo baay'ee biyyi tokko illee limitedidha. Biyyoota muraasa duwwaa East Afrikaa duwwaa yookiin immoo Afrikaa duwwaa yookiin immoo biyyootuma tana keessa maqaa dha'anii namoota biyya kanarraa qofa jechuu danda'u jechuudha. So afterschoolafrica keessuma kanaa fi nuun akka Itoophiyaatti baay'ee nu fayyadaa jechuudha. Innis akkamidha kun akkuma kanaadha jechuudha. Scholarships jedha kunoo leeveliidhaan, koorsiidhaan, yuunivarsiitiidhaan, naashinaaliitiidhaan, kaantirii, deedlaayiniidhaan, intarnershiipota, interpreneurshipii akkasiin adda baasee jira jechuudha. Baay'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma maaster scholarshipii amma asirra jiru 1408 jira jechuudha. Kun akkasitti agarsiisaa jiru kun maaster scholarshipii 1408 kan biyya Ingiliizirraa dhufee 897 kun akka kanattiin kaategoraayiz godhee kaa'ee jira jechuudha. So kan biraan immoo biyyoota afaan fakkeenyaaf biyya Itoophiyaadhaaf kan kenname akkasittiin kan Itoophiyaa adda baafnee ilaaluun fakkeenyaaf amma kun kan Itoophiyaa gaafa jedhu hin fide jechuudha. For example, Energy Startup Incubation Program 2024 Ethiopia Entrepreneurs jedha. Entrepreneurotaa fi African German Young Leaders in Business 2022 for Young Africa Leaders akka kanattiin kun scholarshipota kan Itoophiyaadhaaf dhufanii nutti agarsiisaa jechuudha. Garuu kunis akkuma kana nuffisuu danda'a waan ta'eef akka inni ofiisaatiin nuuf fiduu fi maal goona subscribe goona jechuudha. Subscribe akkamitti goona piroofitti maqaa keenya fakkeenyaaf Naa'ol Abaluu jedhee barreessee then emailii koo immoo Naa'ol akkasitti emailii koo barreessee raawwadhee maal godhaa subscribe godhaa jechuudha. So every day emailii koo irratti naa dhufaa emailii kanarraatiin liinkii kanaan deebiin yoon barbaade apply godhaa yoon naan ta'u yookiin immoo criteria isaan guutusaa yookiin naan mijan nan dhiisaa jechuudha. So amma websaayitii irra yeroo hundumaa Google irra deemnu emailii keenya irratti kan yeroo nan dhufu kanatti goonaa jechuudha. Websaayitii sadaffaan ani isinitti agarsiisuu barbaadu maaloodha. Kun websaayitii kanadha. mastersportal.com kun mastersportal.com. Mastersportal.com is websaayitii baay'ee bareedaadha. Keessumaa inni maastersii irratti jechuudha. Kan ta'e barnoota maastersii irratti namoota eebbifamanii undergraduate degree qabanii maastersii inni kaategoraayizii baay'ee kaategoraayiz godhee jira. Biyya scholarship itti barbaannu. What do you want to study? Kun departmentii maalidha? Fakkeenyaaf mediciniidha, healthii keessaa, businessiidha, geographiidha. Biyya eessaatti jedhee searchiisinii godhee searchii godhanii fidduu jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani fakkeenyaaf UK jedhee yoon fakkeenyaaf kun departmentiidha health jedhee medicine and health jedhee yooni fakkeenyaaf UK jedhee United Kingdom gaafa jedhu naafidha jechuudha. Biyya sanallee filadhee dafee scholarship baay'ee jira waan ta'eef akka kanattiin kun olaanaa naafideera jechuudha. Fakkeenyaaf master degree in medicine and health United Kingdom geeffama kan jiru kun warra kana jechuudha. Full time on campus natti jechuudha. Global health infection in the community dha. Kun mastersi kun 1 year dha. Kun kan birriillee scholarship inni by the mastersportal.com irra half scholarship dabalata jechuudha. Half scholarship fi guutuullee kan kaffalanillee fakkeenyaaf kun online dha. Kun immoo on campus kan deemanii baratamuudha. Kana partial scholarship illee baay'ee nu fayyada jechuudha. Kun mastersportal keessumaa baay'ee hedduu qaba. Keessumaa gara USA, Canada fa'aa namoonni walakkaa kaffalanii partial scholarship dhaan yaaduu barbaadanii kan of danda'anii kaffaluu barbaadanii mastersportal.com. Mastersportal.com inni websaayitiin kun baay'ee fayyada jechuudha. Akka kana jechuudha. Amma gaafa fakkeenyaaf sila kan hin jedhee opportunitiescorners.info ni kun kuni gaafa keessumaa inni kun amma fakkeenya isaatti agarsiisuudhaaf subscribe godhee dhammaan fakkeenyaaf ofii gootii subscribe yeroo godhu emailii korratti naaf fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma emailii irratti guyyaatti emailii korra baay'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kun opportunitiescorners.info ni kan inni naaf fidee jechuudha. Kun opportunitiescorners.info naaf fidee jechuudha. Emailii korratti naaf fidee jechuudha. Emailii dhuunfaa kooti irratti. Then kun Turkish universities without IELTS and scholarships. Study in Turkey jedha. Scholarship Turkey kan IELTS qormaata afaan Ingilizii sana hin gaafanne jedha jechuudha. Then waa'ee isaa sirrii guutuutti baruu fi read more jedhutu kennini
isa booda kiraayiteriiyaan sammuu tokko tokkoon nama meeqa fudhata, qarshiin kaffalamoo hin kaffalu, maal fa'aa include godhaa kiraayiteriiyaan isaa maali ta'edha immoo read more jedheen ilaalaa jechuudha. Gaafa ilaaluu naa dhufaa jechuudha. Amma egaa kunoo dhufeera. Kunoo waa'ee isaa natti hima jechuudha. Kunoo irraa dubbistuu waa'ee isaa himee kiraayiteriyaa isaa immoo diteeliin isaa maal kunoo biyya Turkiittidha. Kunoo baachilarsiis maastersiis PhDs qabadha. Fully funded dha jechuudha. Fully funded jechuun gatii deemsaa gatii tikeetii pileenii hin danda'u jechuudha. Stipeendii yookiin immoo gatii boorsaa jedhamu yookiis ganzab jedhamu sana jechuudha. Isan kaffaluu doormii laasu jechuudha. Fully funded jechuun egaa zeen kunoo scholarshipota baay'ee jechuudha kan inni dhagee kunoo isa kanamma kana kunoo kaa'ee jira. For more information visit here jedha. Kunoo kanan tuqee ilaalaa jechuudha. Akka kanattiin inni ke'a galee hundumasaa ilaaluu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ammas fakkeenya biraadhaa fi kunoo internship immoo World Food Programme WFP internship full funded kuma 22 fideera jechuudha. Email gortinaa fideera. Read more jedheeni akkuma maatii jechuudha. Inni silaa Turkish scholarship dha jechuudha. Turkish scholarship dha. Inni kun immoo internship jechuudha. Internship immoo akkuma kanatti read more jedhee ilaala. Isa booda achi jala deemee kiraayiteriyaa isaa ilaalee apply here lafa inni jedhutti immoo apply godheeni isa booda akka kanattiin ilaalee apply gochuu danda'a jechuudha. Hordoftoota keenya kun Milkii Miidiyaadha. An Dr. Naawuliidha. Har'a kan inni viidiyoo nuun qabannee dhiyaanne waa'ee scholarship argachuudhaaf karaa salphaa akkamittiin websaayitoota warra kamtu beekamu jira. Isaanitti subscribe goonee email kee jala kan dhufu goonee yaaduu dandeenya isa jedhudha. Gaaffiilee qabdanii koomentii jalatti nu barreessa. Deebiitti ilaachuudhaaf yaalla jechuudha. Ilaama fakkeenyaaf amma internship nama World Food Programme hin jedhu kunoo fakkeenyaaf waa'een isaa jira jechuudha. Kunoo ji'a 2 fudhatama WFP dha. Undergraduate graduate hin danda'ama. Fully funded dha. Stipendiin isaa stipendiin ji'atti $1,000 dha. Travel tikeetii biyyoota guddataa jiraniif yookiin biyyoota hiyyeeyyiidhaaf laatamadha. Akka kanattiin kun kiraayiteriiyaan isaa immoo kana jechuudha. Eligibility criteria jedhee jira jechuudha. Eligibility criteria sana ilaallee akka kanattiin apply goonaa jechuudha. Akka jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kanarraati waan baay'ee ta'uu baatus waa xiqqoo hubattaniitu jennee yaadna. Yaada kan biraa gaaffii kan biraa qabdanii deebiitti ilaachuuf yaalla. Koomentii irra nuu ka'aa. Galatooma ulfaadhaa. Warri haaraa taate YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Warri immoo achumaanii like comment gochuu hin irraanfatinaa. Hiriyoota keessaniifis share godhaa. Galatooma ulfaadhaatiin jenna. Amma viidiyoo kan biraatiin wal agarrutti nagaan nuti ta'a.